Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Waaqayyoo abbaa keenyaaf ulfinnaa ta'u. Sagalee Waaqayyoo gabaabinaan isiniif hira. Har'aa waa'ee hirmaannaa yookiin immoo shoora dubartootaa biyya lafaa kana keessatti guutummaadhuma biyya lafaa keessatti shoorri dubartootaa maayinni isa jedhu waliin waan tokko tokko ilaalla. Akka ka'umsaatti ergaa Phaawulos gara warra Roomaa boqonnaa 16 lakkoofsa 1-2 irra jiru dubbifanneetu achirra dhaabbannee waan tokko tokko ilaalla. Akkas jedha Feeben obboleettiin keenya isheen waldaa kiristaanaa kan karaa Oosii fi gargaartuu taatee hojjettu adaraan isinitti kennadha. Isheen karaa Gooftaa waan taateef isheen kan Gooftaa waan taateef simannaa warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif ta'uun ishee simaa waan barbaachisu hundumaanis ishee gargaaraa. Isheen namoota baay'eedhaa fi anaafis immoo dubbattee gargaaraa turtee jedhu kadhata Waaqayyoo. Yaa Waaqayyo Gooftaa keenya guddaas galateeffannaa ayyaanni araarri toonni gaarummaa kee waan nurraa adda hin baaneef waan hundumaa waan nu gargaarteef nagaan kee ayyaanni kee araarri kee gaggeessaan kee waan nu wajjin ta'eef galanni ulfinni siif haa ta'u. Biyya lafaa jeeqamaa biyya lafaa gidiraa adda addaadhaan dhaamaa jirtu kan keessatti lubbuun namaa akka tasaa ba'aa jireenyi namaa salphinatti rakkinatti galaa jiru kana keessatti ayyaanni kee waan nu gargaareef nagaan baanee waan galleef yaa Waaqayyo harki kee nu wajjin waan ta'eef galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u. Gargaarsa si biraa nu ta'eef si haa galatu. Harka keenya waan qabdeef si haa galatu. Faana kee of biraa waan hin dhabneef si haa galatu. Sagalee kee of biraa waan hin dhabneef si haa galatu. Kallattii waan nutti agarsiisteef karaarra deemu hundumaa waan nu barsiisteef dhuma keenya jalqaba keenya yaa Waaqayyo waan nu beeksisteef galanni ulfinni siif haa ta'u. Warra abdiidhaan jiraatan, warra amantiidhaan jiraatan, warra aditti gammaddu, warra tijarra keewwanti ijoollee kee saba kee biyya lafaa kana keessa jiran waan nu godhatteef iji kee waan nurra jiruuf galanni ulfinni siif haa ta'u. Ammas guyyaa kana waan eebbiftee nu laatteef si haa galatu. Fuuldura kee takka walitti qabamu sagalee kee akka dhaggeeffannu waan nu gooteef si haa galatu. Isin maasii Waaqayyoo jedhamee akkuma barreeffame warra sagalee Waaqayyoo irratti faca'u warra yaadi Waaqayyoo isaanitti beeksifamu namoota jaallattu waan nu godhatteef fuuldura kee akka teenya sagalee kee dhaggeeffannuuf carraa waan nu laatteef galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo gurra sagalee kee dhaga'u nuuf kenni. Qalbii sagalee kee hubatu nuuf kenni. Yaa Waaqayyo jireenya sagalee kee amanee itti jiraatu ayyaana kee waaqarraa nuuf dhangalaasuuf fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Warra dhaga'anii dhangalaasan yaa Waaqayyo warra dhaga'anii hojiirra nu oolchine akka hin taane sagalee kee dhageenyuun yaa Waaqayyo akkatti jiraachuu dandeenyuuf nu gargaara. Cubbuu fira daddarbaa keenya hundumaa nuuf dhiisi. Kan ittiin si gaddisiisne yaa Waaqayyo jireenya keenyatti tajaajila keenyatti yaa Waaqayyo adeemsa keenya hundumaatti waan si mufachiisne waan si gaddisiisne yaa Waaqayyo waan itti qalbii jijjiirranne hundumaa maqaa Yesuusiin jedhii nuuf dhiisi. Yaa Waaqayyo cubburraa nu deebisi. Dhiiga keetiin cubbuu keenya hundumaa fuuldura keetii balleessi. Ija araaraan nu ilaali. Waaqni kun kan baname haa ta'u. Yaa Waaqayyo samiin kun kan baname haa ta'u. Sagalee kee waaqarraa gara keenya haa dhufu. Hafuurri hamaan seexanni waaqarratti lafarratti kan rukutame haa ta'u. Yeroo hundumaa akka namni sagalee kee hin dhaggeeffanne akka namni hin hubanne kan karaarraa taaqqisu garaan namaa yaa Waaqa sagalee kee amanee akka hin fudhanne yaa Waaqayyo kan gochuudhaaf bobba'u humni hafuura xuraa'aa humna hafuura dukkanaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin mana kana qe'ee kanarraa saba kanarraa kan dhaame haa ta'u. Naannoo kana keessaa buqqaafamee gaannamitti gadi kan darbatame haa ta'u. Tooftaaf mallisa harkatti kan qabame haa ta'u. Waaqarraa hidhamanii gaannamitti haa darbataman. Lafa kanarraa qabamanii gaannamitti haa darbataman. Waan isin hiitan lafarratti waaqarrattis hidhamaa ta'a.
waan isin lafarratti hiiktan waan irrattis hiikamaa hin taane jetteetta. Sabni kun walii gallee ijoollee kee walii gallee hiiniirra. Hafuurri dukkanaa mootummaan hafuuraa dukkanaa kamiyyuu gidduu keenya dhaabbachuu taa'u samii nuti jala jirru kana keessa marmaaruu akka hin dandeenyeef bakka inni jirutti hiineera maqaa Yesuusiin kan jedhame haa ta'u. Sochii isaa kan daangeffame haa ta'u. Ija araaraan gara keenya ilaali. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Sagalee kee gara keenya haa dhufu. Kana hundumaa waan gootuuf si haa galatu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo gooftaa keenyaaf galannaa ta'u. Kutaanii amma isinii dubbise waa'ee dubartii maqaan ishee Feeban jedhamtu waldaa Kinkraa'os yommuu waldaa biyya Kinkraa'os jedhamtu keessatti hojii wangeelaa dubartii hojjettu tokko waa'ee ishee kaasee dubbata. Dubartiin kuni magaalaa Kinkraa'os keessattidha kan isheen hojii wangeelaa hojjettu. Garuu amma hojii wangeelaa kanaa fi biyya keessa jirtu keessaa baatee gara iddoo biraatti utuu isheen imalaa jirtu kan nuti ilaallu. Phaawulos duukaa hidhata guddaa qabdi. Phaawulos duukaa hojjetti. Akkuma Luuqaas fa'aa, akkuma Tiitoon fa'aa, akkuma Timootewoos fa'aa Phaawulos duukaa hiriiranii hojjechaa turan biyyarraa biyyatti deemanii hojii wangeelaa, hojii babal'isuu wangeelaa akkuma hojjechaa turan. Dubartoota keessaas Feeban isheen jedhamtu kuni Phaawulos duukaa nama hojjettudha. Biyya keessa jirtuttis biyya biraa keessattis Phaawulos duukaa hojii guddaa nama hojjechaa turtedha dubartiin kun. Yeroo baay'ee gaafa yaadnu hojii babal'isuu wangeelaa kanaa yookiin immoo Phaawulos fa'aa gaafa tajaajilaa turan Timootewoos mafaa duwwaa, Filiimoonaa mafaa duwwaa, Tiitoo fa'aa duwwaa, Timootewoos fa'aa duwwaatu gara sammuu keenyaatti dhufa. Luuqaas fa'aa duwwaatu gara sammuu keenyaatti dhufa. Isaanuma duwwaatu warruma dhiiraa kana duwwaatu biyyarraa biyyatti jooree aardiirraa aardiitti deemee wangeela lallabaa ture jedhanii jennee akkasitti yaadna. Isaan duwwaatu ta'anii dubartoota keessaas namoonni wangeela kana babal'isuudhaa fi biyyarraa biyyatti jooranii wangeelaaf dhama'aa turan jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos wajjinis akkuma kanaa warruma dhiiraa duwwaatu waan jiran nutti fakkaata malee Yesuus Kiristoos wajjin horiidhaan kan isa gargaaraa turan. Isa duukaa deemanii hojii wangeelaa kana keessatti isa gargaaraa kan turan, duuka buutota isaa ta'anii kan isa duukaa turan. Gaafa Hafuurri Qulqulluun bu'e sana isa duukaa warri turan, warri maqaa isaanii caqasaman namoota baay'eetu jijjiiru. Kanaaf obboleettiin Feeban jedhamtu kun Phaawulos duukaa kan hojjettu iddoon ka'umsa ishee waldaa Kinkraa'os kan taate. Phaawulos miseensummaansaa biyya Sooriyaa keessaa waldaa Anxookiyaa jedhamtu keessa miseensummaansaa iddoon inni ka'ee wangeela lallabu jechuudha. Waldaansaa waldaa Buqqaagaa jedhamu kana Phaawulos waldaansaa Anxookiyaa jedhamti. Feeban immoo waldaa ishee waldaa Kinkraa'os jedhamu keessatti Waaqayyoon tajaajilti kun. Isaan kun hundi isaanii bakka jiranii ta'aniitu wangeela waliin tajaajilu turan. Phaawulos waa'ee dubartii kanaa gaafa haasa'u akkas jedha ishee waldaa kiristaanaa Kinkraa'os keessatti gargaartuu taatee ishee hojjettu adaraan isinitti kennadhaa jedhee dubbata. Amma hojii wangeelaa fi gaafa isheen bobbaatu biyya isheen deemtu biyya Roomaa, biyya Eeshiyaa keessaa kaatee gara biyya Roomaa deemteetu lallabdi. Aardii tokko keessaa baatee gara aardii biraa deemteetu wangeela lallabdi. Yoo immoo biyyoota baay'ee qaxxaamurteetu biyya biraa deemtee wangeela lallabdi. Yoo immoo tajaajilaaf deemti turte dubartiin kun. Kanaafuu Phaawulos gara keessatti dhufaa jirti. Dubartiin kun gargaartuu hojii wangeelaa taatee hojjechaa jirti jedhetu dubbata. Dubartii kana gara keessatti ergeera gara Roomaa dhufaa jirti. Kanaaf ishee simannaa adaraan isinitti kenna ishee hojii ishee akkasiin gargaartanii akkasiin harka qabdanii waan ishee barbaachisu hundumaan akka ishee cina dhaabbattanii isin kadhadhaa adaraan isinitti kennadhaa jedhetu dubbata. Ishee kan gooftaa waan taateef jedhee dubbata. Isheen kan gooftaa waan taateef nama gooftaan hammooti jedhee hojii isaaf adda baafate nama waaqayyotti fayyadamaa jiru
kan Waaqayyo waan taateef kan Gooftaa waan taateef simannaa warra Waaqayyoof qulqulleeffamaniif ta'uun ishee simadhaa jedhee dubbata. Isheen kan Waaqayyooti, nama Waaqayyo hojii isaaf adda baafatedha. Kanaaf iyyuu gaafa simattan warra Waaqayyo hojii isaaf adda baafateef akkuma simannaa gootan sanatti isheefis simannaadhuma wal fakkaataa taasisaa fi ishees Waaqayyotu hojii kanaaf adda baafate waanta ta'eef jedheetu itti dubbata. Phaawulos baay'ee nama hubataadha. Baay'ee nama hubataadha. Namni jireenya isaa keessatti waan adda addaatiin nama qoodu barbaada. Nama qooduu inni jedhamu kun jireenya amantootaa keessatti, jireenya namaa keessatti wanta dagaagee mul'atee jirudha. Phaawulos Ximootiyoosin gaafa erguu akkasittiin jedha. Ximootiyoos eenyuyyuu xinnummaa kee akka hin tuffanne ittiin jedha. Ximootiyoos dargaggeessadha mucaadha jettanii hin tuffatinaa. Isa keessa ayyaana Waaqayyootti jira. Ayyaana hojii wangeelaaf barbaachisutu isa keessa jira. Ijoolleedha xinnoodha jettanii hin tuffatinaa jedheetu dubbata. Namni umuriidhaan, namni waan adda addaatiin nama qoodu barbaada. Gadi buusee ol baasee ilaaluu barbaada namni. Obboleettii kanaanis Phaawulos gaafa dubbatu isheen kun kan Gooftaa waan taateef jedhee dubbata. Isheen kan Gooftaa waan taateef simannaa warra Waaqayyoof qulqullaa'an. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an inni jedhu kun ለእግዚአብሔር የተቀደሱ የተቀደሱ inni jedhu kuni warra hojii Waaqayyoof Waaqayyo adda baafate jechuudha. Sabuma isaa keessaa Waaqayyo namoota muraasa isin hojii kanaaf barbaadamtu. Kanaaf iyyuu addanaa ba'aa jedhetu Waaqayyo hansaaf adda baafata. Hansaaf adda baafata. Namoonni Waaqayyo hojii isaaf adda baafate kun ulfina ga'aa isaan barbaachisa. Kabajaa jedhe. Amma waldaa kiristaanaa keessatti wanti badee namni itti rakkatu keessaa tokko tajaajiltoota isaanii kabajuu hin jaallatan amantoonni. Amma yoo salphisan malee yoo mudaa tajaajiltoota saaxilan malee dadhabbii nama akka wanta isaanii hin dadhabneef dadhabbii isaanii ol baasanii gaarummaa 100 isaan qaban dhiisaniitu mudaa isaan qaban tokko ol baasanii haasa'u barbaadu. Salphisuu barbaadu. Amma hafuurri biyya lafaa kana keessatti wangeela mormaa jiru wangeelicha dhiiseetu namoota wangeelicha lallaban sana rukuchuu barbaada. Namni dadhabaan Phaawulos dadhabbii qaba, Phexros dadhabbii qaba, Yohaannis dadhabbii qaba. Yoo seenaa isaanii keessanii ilaaltan namoonni kun dadhabbii qabu. Namoonni kun dadhabbii qabu. Garuu dadhabootuma kana filateetu waan ittiin sirreessee hojjechuu barbaadu ittiin hojjechuu barbaade Waaqayyo. Kanaaf iyyuu namoonni isheen dubartiidha, isheen akkasidha, yoo hin immoo isheen Waaqayyo tajaajilaaf hin barbaadamne, isheen akkasumaan joortii jedhanii gadi buusanii akka nama Waaqayyo hojii isaaf addan baafanneetti akka isaan hin lakkoofne Phaawulos gaafa dubbatu isheen kan Gooftaati ittiin jedhu. Isheen kan Gooftaati. Isheen kan Gooftaa waan taateef simannaa warra Waaqayyoof qulqulleeffaman, warra Waaqayyo hojii isaaf adda baafate sanaaf isa ta'u sanaan, isa malu sanaan kabajaa itti simadhaa. Akka anaan simattanitti simadhaa. Akka Phexrosin simattanitti simadhaa. Akka Phaawuloo akka Yohaannisin simattanitti simadhaa. Akka warra Waaqayyo hojii isaaf adda baase sanaatti isheenis kan Gooftaa, isheenis hojjettuu Waaqayyo waan taateef simannaa ga'aa ta'e, simannaa barbaachisaa ta'e isheef godhaa. Akkaataa sanaan simadhaa jedheetu dubbata. Waldaa kiristaanaa keessatti rakkoon guddaan mul'achaa jiru tajaajila dubartootaa fudhachuu diduu. Tajaajila dubartootaa fudhachuu diduu. Tajaajiltoota yoo immoo dubartoota moggaatachi dhibuudhaa fi yaalii gochuu waan akkasii waldaa kiristaanaa keessatti hin mul'atu. Waaqayyo garuu dhiirattis dubarattis maal godha? Hin fayyadamu. Kan hojjetu ayyaana isaati malee humnaaf jabina keenya, dheerinaaf gabaabina keenya miti. Beekumsa keenya, ogummaa keenya miti. Waaqayyoon kan gammachiisu
tajaajila inni namaaf kennu ayyaana inni namaaf kenneen tajaajila kennamu waaqayyo nama duukaa ta'ee tajaajila kennamu sanatu isa gammachiisa waaqayyoon. Kanaaf nama waaqayyo filate dhiiras haa ta'u dubara yoo hin immoo daa'imas haa ta'u jaarsa haarri baase hundumaa qixxee kabajaan simachuutu irra jira waanta ta'eefi akkuma Xiimotewosiin ijoollummaa keetti namni sin tuffatiini akkuma jedhe sana Feebaniinis isheen kan gooftaa waan taateef nama waaqayyo hojii isaaf adda baafate waan taateef numa duukaa joortee tajaajilaa kan jirtu waan taateef akka nama waaqayyootti simannaa ga'aadhaan ishee simadhaa jedheetu itti dubbata. Warra waaqayyoof qulqullaa'aniif ta'uun ishee simadhaa waan barbaachisu hundumaanis ishee gargaaraa jedhee dubbata. Ishee gargaaraa ishee dhumtu gargaaraadha booddeen ilaala. Dubartiin jechuun gargaaraa jechuudha. Gargaartuudha isheen mataan ishee. Isheen gargaartuu haa taatu iyyuu malee isheenis immoo gargaarsa hin barbaaddi nama waan taateef. Namni guutuun hin jiru. Isimattuu kanan isinitti immoo warra waaqayyo sinaa tajaajilan jedhanii waaqayyo addaan isin baasee gargaaruun barbaachisaadha. Yaadaan gargaaruu waan adda addaatiin gargaaruun barbaachisaadha. Kan isin dhibuu waldaa koo keessatti ani macaafa dubbisuu waan jaalladhuu fi namoonni tokko macaafa bitanii warri naaf fidan jiru. Macaafa kana dubbifteettaa macaafa kana mee ilaali. CD kana mee dhaggeeffadhu waan akkasii kana mee ilaali jedhanii naaf fidu namoonni. Harkanii warra isin gargaara warra isin tajaajilan kana waan adda addaatiin cina dhaabbattanii gargaaruun barbaachisaadha. Kanaaf ishees gargaaraa waan ishee barbaachisu ishee gargaaraa. Isheen namoota baay'eedhaaf anaafis immoo dubbattee gargaaraa turte naaf falmaa turte naaf dubbachaa turte jedhee dubbata. Na gargaaraa turte anumaan iyyuu ana duwwaa miti warra kaaniin iyyuu gargaaraa turte isinis gargaaraa jedheetu dubbata. Gargaaraa. Kanaaf biyya lafaa kana keessa gaafa jiraannu dubartiin addunyaadhuma kana keessatti addunyaadhuma bal'aa kana keessatti shoorri dubartoonni qaban guddaan. Gaaf tokko televezyiiniin kun ilaalu abbaa gadaa tokko interviyuu godhu naasofsiisu. Namni sun wanta inni jedhee akkuma akka aadaa Oromoottidha kan isaanii kan garuu baay'ee akkaataa isaaniitti hiikan baay'ee natti tolu. Dhiirri waaqadhaa jedhan dubartiin lafadhaa jedhan. Isin galeera? Dhiirri maa inni waaqadhaa dubartiin lafadhaa. Namni waan barbaade yoo ta'e dubartiin hanqatu jedhan. Isin galeera? Dhiirri dubbataa hinaasa'a. Dhiirri waaqadhaa akka dhiirri waaqadhaa bokkaadhaa dhiirri hin rooba kan waan hundumaa biqishitu akka dacheetti dubartiidha jedhanii haasa'u. Argitanii? Yoo duumessi jiraate yoo waaqni jiraate malee lafti jiraataare hin jiraatu. Yoo lafti jiraate malee immoo wanti biqilee biyya lafaa kana keessatti namni ittiin fayyadamu tokko iyyuu jiru. Argitanii namni biyya lafaa kana keessatti aadaadhaan illee akkasittiin hubataman akkasitti hubata. Dubartiin dacheedha isheetu nu baata. Barsiisaan maannoo namni waldaa keenya gaggeessu tokko immoo akkas jedhu dubartoota hojii adda addaaf gaafa barbaadanii adaraa keessan dubartiif dugdaan lafaa ka'u jedhu adaraa nu gargaaraa jedhu. Argitanii namni taa'ee kan inni lafaa ka'u dugdaa namni dhiire dubartii fi dugdaan lafaa ka'u jedhu iddoo dubartiin hin jirre jireenyumtuu hin jiraatu. Adeemsatti addunyaa kanaayyuu hin dhaabbata. Addunyaa kana keessatti dubartoonni shoora guddaa qabu. Leeniin namni jedhamu namni Ruusiyaa gaggeessu warraaqsa tokko uume sooshaalizim kan jedhamu uumeetu maal jedhama slogaanii dhaadannoo isaa keessaa inni tokko hirmaannaa dubartoota alatti sooshaalizimiin galma hin ga'u kan jedhu ture. Yaala seetoo የተሳትፎ አብዮት ግቡን አይመታም warri gurguddoon hin yaadatu jedhee yaada qaba. Warri bara dargii beektan asumatti
fakkaraa turan dur jechuudha. Arganii dubartoonni akka addunyaa kanaatti illee hirmaannaan isaanii shoorri isaanii guddaadha. Bakka dubartiin hin jirretti waan dubartiin keessa hin jirre tasuma isaa galma ga'uu hin danda'u waan barbaadan iyyuu yoo ta'e. Siyaasas jedhaa, jireenya hawaasummaas jedhaa, daldalas jedhaa, maalis jedhaa waan barbaadan maqaa kaasaa. Iddoo dubartiin hin jirre wanti sun galma ga'uu hin danda'u tasumayyuu. Kanaaf dubartoonni akka addunyaatti hirmaannaan isaanii guddaadha. Maqaan Waaqayyo kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyo jalqaba irratti dubartoota gaafa uume, jalqaba irratti Addaamiin biyyoo lafaa kana keessaa fuudhee uumeetu. Addaamiin gaafa ilaalu Addaam hirna guddaa qaba ture jireenya isaa keessaa. Hirna guddaa qaba ture. Yaaddoo guddaa qaba ture. Addunyaan kun baay'ee miidhagaadha. Waaqayyo addunyaa kana uume booddee hin ilaalee gaariis ture. Addunyaan kun mudaa hin qabu, waan hundumaan guutuu ture jedha. Garuu waanuma guutuu kana keessatti Addaam dabbaramaa ture. Keessi isaa gammachuu kan hin qabne ture. Kanaaf iyyuu Waaqayyo gaafa deebi'ee Addaamin ilaalu Addaam mukaa'ee dadhabee argeeni. Kanaaf iyyuu Waaqayyo akkas jedhe. Dhalli namaa yookiin immoo namni yookiin Addaam qofaa ta'uun gaarii miti. Kanaaf iyyuu mijattuu gargaartuun uumaa fi tasmaamii raddaat ጓደኛ ይፈጥርለታለሁ jedha Amaariffisa. Tasmaamii mijattuu kan taatu gargaartuu hiriyyaan uumaa fi kan inni duukaa haasa'u, kan inni duukaa mari'atu, kan inni jireenya isaa duukaa qajeelfatuun uumaa fi jedhe. Isheen hiriyyaa isaati, isheen gargaartuu isaati jedhe. Kanaaf iddoo dubartoonni hin jirretti addunyaan kun gaarii ta'uu hin dandeessu. Isheen gargaartuun, isheen ijaartuun. Nama tokkoon haadha manaa koon wal barsiisa. Isheen kun hojjettuu mana kootii jedhe qoosaadhumaa kan jedhe. Jennaan akkasiin jedhiini isheen hojjettuu kee miti naan jedhe. Lakki hojjettuu kootiin jedhe hojjettuu kee miti haadha manaa keetii jedhe. Lakki anaaf hojjettuudhaan jedhe. Gala amma anaatiin takkaatuma ijaaree deema mitire mana kana hojjetee takkaa keessaa ba'ee deema. Achi booddee hojii jiru eenyutu hojjeta? Isheetu hojjeta. Ijoollee hojjetti, abbaa manaa hojjetti, mana kana qe'ee kana hundumaa kan hojjetee mana taasisu isheen hojjettuudha isheen. Seetoች ሰራተኞች ናቸው። ሰራተኞቻችን ናቸው። እሳቱን ይጃሩ እንደውም namoonni gaafa makmaa maal jedhu abbaan manaa fi manaa boolla tokko keessaa waraabamu jedhu. Boolla tokko keessaa waraabaman miti. Garuu isheetu dhufee maal godhaa? Sammuu isaa kana maal gooti? Inni ijaarti. Baay'ee faastotadha dubartoonni. Amma yoo argitan macaafa qulqulluu keessatti abbaa manaatu haadha manaa influensii godhatu hin ta'ini haadha manaatu abbaa manaa influensii godha. Addaamiin yoo argitanii karaan isaa gadhee haa ta'uyyuu malee Waaqayyo illee gaafa komatu maal jedhu? Addaam eessa jirta jedhee gaafateetu anu nan badee iddoo akkasiin jira nan badee gaafanne jedhu isan hin nyaatiin siin jedhe nyaatteettiin jedhe maaliif kana haadha manaa kootu natti kenne akkas jedhee komate Waaqayyo. Addaam isaan isitti dubbadhe nyaatiin isan siin jedhe abboommii koo dhiifteetu sagalee haadha manaa kee dhageesse sagalee ishee dhageesseetu isaan isitti hime sana cabsitee jedhe. Sinii galeera influensii gooti jechuudha. Saaraas yoo ilaaltan akkuma kana Addaamiin gara barbaaddeetti geessitti ture. Yoo barbaadde abbaa manaa ishee godhachuu dandeessi, yoo barbaadde abbaa manaa namaa gochuu dandeessi ture. Sammuusaa gara barbaaddeetti ijaarti ture. Artanii dubartoonni ijoollee isaanii amma fakkeenyaaf Ingiliffaanii maazar taangi jedhu afaan haadhaa afaan nuti dhalootaan haasofnu kana afaan haadhaa jedhamee beekama. Maaliif? Haadhatu afaan barsiisa. Haadhatu barsiisa. Afaan haadhaa, jireenya haadhaa, isheetu ijaara isheetu hojjeta jechuudha. Fuudhaaf heeruma keessatti illee akka aadaa Oromootti haadha laaliiti intala fuudhii jedhu. Haati maal gooti intala ishee hin ijaarti jechuudha. Isheetu ijaarti. Diizaayinerii cimootadha isaan. Kanaaf
dubartoonni ijaartotadha, hojjetootadha jechuudha. Jireenyumti addunyaa kanaa yoo fokkises isaantu ijaara, yoo bareedes isaantu ijaara. Ijaarsa isaaniiti. Addunyaanumti amma nuti keessa jiraannu iyyuu addunyaa dubartoonni fidanidha. Malee addunyaa dhiiraa miti. Isinii galeera? Addunyaan amma nuti keessa jiraannu addunyaa waaqa, addunyaa dhiirri uume miti. Inni amma nuti jiraannu jechuudha. Siistamni amma nuti itti gallee jiraachaa jirru kuni addunyaa dubartoonni filatanii fidanidha. Filannoo isaaniitiin jiraachaa jirra malee filannoo dhiiraa miti. Dhiirris masheen filatte sanatti walii galee duukaa sokke malee addunyaan amma keessa jiraannu kuni kan dubartootaa kan keenya miti. Isinii galeera? Bara biraa bar tokko immoo wanta nuti filanne keessa jiraattu ta'a. Garuu amma addunyaan nuti keessa jirru addunyaa obbolootonni keenya nuu filatanidha. Isaantu ijaara jechuudha. Arkiteekcharoota addunyaa kanaati. Addunyaan kun gara inni itti deemuun irra jiru isaantu qajeesha. Kanaaf ijoollee isaanii, abbaa manaa isaanii, qe'ee isaanii, biyyallee kan ijaaru dubartootadha. Dhiirri hin jiru isiniin jechaan jiru. Garuu shoorri dubartootaa guddaadha. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Yeroo Yesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufetti dubartoonni Yesuus Kiristoos duukaa mana isaanii dhiisanii, jireenya isaanii dhiisanii gara inni adeemutti adeemaa nyaata bisheessaa fi Yesuus Kiristoos waan baay'eedhaan gargaaraa kan isa tajaajilaa turan jiru. Gaafa inni du'a jala ga'e illee kan shittoo fiddee irratti dhangalaaftee rifeensa mataa isheetiin itti dibdee kan waa'ee kanaaf illee arrabsamte jechuudha warra akka Yihudaadhaan dubartootumatti. Yihudaan maaliif shittoon kun bada? Maaliif wanti kun qisaasa'a? jedhee gaafanne haasa'u Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Maaliif dubartii kana dadhabsiistu? Maaliif hammeessitu? Waan gochuun ishee irra jiru goote isheen ituun ani du'iin duraan du'a koof dhufteetu shittoo na dibde. Hiyyeessi isin amma isaaf dubbatan kun hamma bara baraattu isin duukaa jiraatu ittiin jedhu. Kanaaf dubartoonni hojii waldaa kiristaanaa keessatti Yesuus Kiristoos yeroo dhufee jalqabee hamma har'aatti hojii wangeelaa kana keessaa dhibamanii hin beekan. Dubartoonni hirmaannaa guddaa qabu. Haa ta'u iyyuu malee namnis dubartoonnis waan isaan beekan akka hin dandeenyetti dubartiin waa gochuu akka hin dandeenyetti of amansiisaniiru. Ka'anii tattaafachuun barbaadan. Kana godhi yoo jedhan hin sodaatu. Dubartiin Dibooraa jedhamtu tokko macaafa qulqulluu keessatti macaafa abboota firdii boqonnaa 4 irratti waa'een ishee barreeffameera. Dubartii Dibooraa jedhamtu tokko. Bara Dibooraan abboota firdii taatee turteetti lolatu irratti ka'e. Gaafa lolli irratti ka'u namicha Baaraaq jedhamu tokkooni dhaqiitii lola kana dhaqii lolii loltoota hundumaa saraawitii hundumaa sii qopheesseera dhaqii lolii jedhe. Argitaniittu maaliif ati deemtee loltuu kan biyya gaggeessuu si dhaatte hin jedhu. Ani si duukaan deemaa jennaani lakkii qofaa kee deemii dubartiitu mo'eesiin jedhu. Isa miti dubartiitu lolee mo'eesiin jedhu. Argitanii gadaantummaadhaan of ilaalu jechuudha. Ituma biyya gaggeessituuyyuu ituma waa gochuu akka dandeessitu agarsiistu keessa ishee garuu dadhabbiitu jira. Ani hin danda'u. Ani kanaaf ga'aa miti jedhanii gadoof qabu sanatti keessa isaanii jira jechuudha. Kanaaf dubartoonni rakkoon isaan keessa jiru ani hin danda'u. Ani ga'aa miti jedhanii yaadu. Hanqina guddaa isaan keessatti mul'atu jechuudha. Kanaaf dubartoonni waa gochuu hin danda'u, wangeela lallabuu hin danda'u, raajuu hin danda'u. Dubartoonni baay'ee wangeela keessatti raajaa turan, gaggeessaa turan, ijaaraa turan, lolaa turan. Kanaaf haadholiin ka'anii hojjechuu hin danda'u. Waldaan kiristaanaa yoo haadholiin ittiin hirmaanne iddoo ga'amuun irra jiru hin ga'amu. Dubartoonni arjootadha.
gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana ture namni qarshii kenneef jedhamee barreeffame tokko jiru dubbifadhaa macaafa qulqulluu keessa. Yesuus Kiristoos yeroo tajaajilaa ture kan ispoonsara gochaa turan hundumti isaanii dubartootadha. Haadha manaa mootii, haadha manaa abbaa qabeenyaa warra akkas akkasiitu gargaaraa ture. Ani hin dubbifne maqaa dhiiraa nama Yesuusin ispoonsara gochaa ture. Yesuus Kiristoosiin namoonni qarshii gargaaraa turan duukaa ta'anii jechuudha. Tajaajilani tajaajilaa ture, hojiin hojjechaa ture sana keessatti gargaaraa turan. Warra gargaaraa turan keessaa tokko dubartoota. Ani hamman argetti warri dhiiraa humnaan duukaa hiriiraa turan. Yaadaan duukaa hiriiraa turan. Manatti afeeranii qixxee taa'aa turan. Garuu dubartoonni waan qaban illee Yesuus Kiristoosiif hiraa duukaa tajaajilaa turan. Wanti nuti amma arginu kun fayyinni nuti argine kun hirmaannaa dubartootaa ala dhufe miti. Ammanni isin as keessan kun waggaa 2000 har'a Yesuus Kiristoos gaafa dhufee hojii hojjete waan dubartoonni ittiin hirmaanne miti. Waan Phexrosii fi Yohaannis duwwaan hojjetanii dhufe isinitti akka fakkaanne. Waan Phexros faa Yaaqoob faa duwwaa wangeela lallabanii as ga'e akkasinitti fakkaanne. Tajaajilli Yesuus Kiristoos dubartootaan deeggiramaa. Tajaajilli Phaawulos faa dubartootaan deeggiramaa. Tajaajilli Yohaannis faa dubartootaan deeggiramaa. Hirmaannaa isaaniitiin as ga'e. Hundumti keenya yoo dubartoonni nu gargaara, yoo isaan nu duukaa hin dhaabbanne hojiin mana keenyaa yoo hojiin biirootti hojjennu hojiin eessatti hojjennu isaan nu cina hin jiran taanaan takkaan nu milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessatti hirmaannaan dubartootaa baay'ee guddaadha. Kana of hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Dubartoonni dudduubatti of harkiftan ani hin danda'u waldaa kiristaanaa keessatti jettanii waan hundumaan gaafa kana godhi kana hojjedhu gaafa jedhamtan warri dudduubatti harkifattan yoo jiraattan wanta Waaqayyo isinirraa barbaadu, wanta Waaqayyo karaa keessan galmaan ga'uu barbaadu karaa tambisaa akka jirtan beekuun isinirra jira. Kanaaf waan qabdan hundumaan hojii wangeelaa kanatti hiriiruun, hojii wangeelaa kana hojjechuun isinirraa eegama. Maqaan Waaqayyo kan ulfaate haa ta'u. Dubartoonni baay'ee ogeessotadha, hubattootadha. Yoo karaa godhanis akkuma kanaa barisa guddaa balleessudha. Addunyaa kana keessatti waan isin of eeggachuun isinirra jiru dubartoonni ofuma keessa of eeggadhaa. Namni isin beeku. Amma gidiraa biyya kana keessatti biyya lafaa keessatti argaa jirtan namoonni tokko tokko wanta dhiirri isin dhukkubse baasanitti fakkaatu dubartoonni. Bakka olaantummaa dhiiraa maaloo jedhanii haasa'u. Dhiirri gaafa tokko dubartii miidhee hin beeku. Kan dubartii miidhee jedhanii dubartii maqaa. Takka seenaa addunyaa kanaa yoo ilaaltan iyyuu waan dubartiin jiran kan hundumaa dubartii matu fide. Waan ittiin gammaddee jiraatu hundumaas ishee matu fide. Kanaaf iyyuu dubartoonni akka gadaanaa akka nama waa'ee baafnee of lakkaa'u keessaa of qusachuutu nama jira. Yaada keessan toora irra gashachuutu nama jira. Wangeelaan jireenya keessan qabuu danda'uutu nama jira. Hafuura Waaqayyootiin jireenya keessan qabuu nama jira. Qabuutu nama jira. Yoo isin lafaa of kaaftan lafaa kaatanii jechuu dandeessu. Yoo isin gadoo buuftan namni dhufee achii isin kaasu hin jiru. Isintu gargaaraa, isintu hojjetaa. Kanaaf dubartoonni gar of hin qabinaa. Gar jallaattis of hin ilaalinaa. Ogummaan isin keessa jiru, dandeettiin isin keessa jiru, of kennuun isin keessa jiru, jaalalli isin keessa jiru. Hammarumaan sadeemu. Phexros baqatee deeme. Yohaannis baqatee deeme. Yaaqoob baqatee deeme. Bara nagaa keessa mirgateen ta'a, bitaaleen ta'a. Jedhanii warri jaarsummaa eeggachaa turan gaafa rakkoon dhufu gaafa gidiraan dhufu baqatanii balan isaanii. Dubartii maal jedhamtu garuu hammarumaatti yooma du'eerallee yoo ta'e jettee ergamaa Waaqayyoo hooma isaanaatiin hin barbaadne.
argitanii ogummaa guddaa jira dubartoota keessa. Jaalala hamma dhumaatti deemutu jira. Of kennuu hamma dhumaatti deemutu si keessa jira. Kanaaf jaalala qabdan kana, dandeettii qabdan kana, wanta Waaqayyo si keessa kaa'e kana hojii wangeelaaf, guddina waldaa kiristaanaaf oolchuu Waaqayyo isinirraa barbaada. Maqaan Waaqayyo ulfaate haa ta'u. Abbootii manaa keessatti jajjabeessaa. Wangeelatti jajjabeessaa. Yoo isin dabtanii raftanii abbootii manaa keessan irra yoo isin kaatanii kadhatu ta'e isin duukaa kadhatu. Ijoollee keessan yoo isin kadhattan gareen tokko jiru turanii kanan baay'eetti gammadu. Haadholiidhaaf sadiidha isaanii yeroo hundumaa guyyaa jimaataa guyyaa haadhomaan ijoollee isaanii kadhatanii maqaa isaanii waamanii ijoollee isaanii kadhatu jimaata guyyaa itti ijoollee keenyaaf kadhatuudhaan naan jedhan. Guyyaa itti ijoollee keenyaaf kadhatuudhaan. Kanaaf horii ijoollee keessan kan bareechitan isiniif, horii abbaa manaa keessan kan miidhagsitan isiniif, horii biyya keessanii kan miidhagsitan isiniif. Yoo isin dadhabdan mana keessaa, shoora mana keessaa qabdan yoo dadhabdan, shoora waldaa keessaa isinirraa barbaadan yoo dadhabsitan, manni keessan waldaan keessan waan dadhabaadhe. Aadaa Oromoo keessatti waa'ee si beektu. Maanaa jirri waldaa baankii siinqee gidduu jiru isaa waan baay'ee kan dhufuu danda'u. Dubartiin siinqee qabattee dhuftee nama waliin gidduu gallaan, biyya waliin gidduu gallaan lolli sunii dhaabatan aadaa Oromoo. Haadha nagaa jechuun kan biyya nagaa godhu dubartootadha jechuudha. Dubartootadha. Kanaaf isin keessa waan guddaa tokkotu jira. Wangeela dubbifadhaa fi wanta Waaqayyo isinirraa barbaadu iddoo Waaqayyo dhaabbadhaa isiniin jedhu dhaabbadhaa fi hojjedhaa. Bara keessan, guyyaa keessan, jireenya keessan kennaa. Akka sagalee Waaqayyo akka inni barbaadutti kadhadhaa Waaqayyo ofis kennaa Waaqayyo. Mana keessan irratti xiyyeeffadhaa, ijoollee keessan irratti xiyyeeffadhaa. Amma waldaa kiristaanaa keessatti ijoolleen akkas ta'an jedhamee haasaa dargaggoonni akkas ta'anii abbootii manaa akkas ta'an jedhamee dubbatan. Hundumtuu dadhabbii keessanii sintu dadhabe godhaa. Sintu manaa dadhabe. Mucaa tokkotu akkas naan jedhu. Iddoo guddaa ta'e gaafa birri baay'ee amma sinitti himuu danda'u. Gaafa tokko akkas naan jedhe Aleeks kanani biyya lafaa kana irratti xiiqaan boonsa argattee naan jedhu sababii haadha kootti qabdu. Yeroo hundumaa dhiibbise booddee naannoo sa'aatii 5 naannoo sa'aatii 6 dhufteetu haati koo dhuftee harka nu barreessee nu kadhate. Hedduu hundumtuu rafee booddee kaatee dhufte jedhe. Innaa isheen waan hin dhageenye isheetti fakkaataa gaafa isheen dhuftee harka nu barreessu nan dammaqadhe jedhe. Waan isheen jettee naa kadhatte hundumaa naa godhe waan hin jedhe. Hin gootuus gaafa abbaa manaa keessan ciisu haatanii harka barreessanii kadhattu. Gaafa daa'imman keessan ciisan daa'immoota keessan irraa harka keessanii kadhattu. Haatanii isaanii kadhattu. Kanaaf itti gaafatamummaa guddaa isinirra jira. Minyaan kun isinii hojjetamti. Isinii ijaaran isin hojjettu manaa, hojjettu biyyaan, hojjettu waldaa kiristaanaa. Kanaaf iyyuu dhiirri waan hundumaan isin gargaaruutu irra jira. Isin immoo waldaa kiristaanaa mana keessanitti waan hundumaadhaanii hojii isinirraa eegamu hojjechuutu isinirra jira. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Isheen hojjettuudha eeddii jedhe booddee gadi bu'ee waan qab jedha. Waaqayyoof qulqullaa'anii fi satamuun ishee simaa waan barbaachisu hundumaanis ishee gargaaraa jedhu. Nuti isin gargaaruun dirqama keenya. Isin cina dhaabbachuun dirqama keenya. Mirga keessan qabuun dirqama keenya. Isin immoo hojjechuun dirqama keessan. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyoo hubannaa, Waaqayyoo beekumsa ogummaa isiniif haa dabalu. Waldaa kiristaanaa keessatti jabaadhaatii wangeela lallabaa, wangeela keessan barsiisaa, kadhannaatti jabaadhaa. Dubartoonni jajjaboon iddoo jiranii waldaa jajjabduutu jirti. Iddoo dubartoonni laafan immoo waldaan kiristaanaa hin laafti. Kanaaf kadhannaa fi dubbisaan tajaajila adda addaatiin wanta Waaqayyo isinirraa barbaadu waldaa keessan keessatti baadhaa. Gooftaan ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Sadaqeenyi gooftaan nu baay'isu. Galateeffannaa Waaqayyoo.
qeesiin Waaqayyoon nu galateeffatu saanduqa taana Waaqayyoon galateeffatu. Mee dubbii Waaqayyoo dhageenya kanaaf Waaqayyoon galateeffannaa galanni ulfinni bara baraan isaa haa ta'u. Yaadannaa akka waldaa makaana Yesuusitti dhaadannoo isheen qabu maalidha? Dubartoonni dugda waldaa kiristaanaatii jedhu. Lafee dugda waldaa kiristaanaati dubartoonni jedhu. Yaa haadholii yaa obboleettotaa iddootti waldaan kiristaanaa isheen lafatti dhaloonni isheen eessi nama dubbataniif ijoollonni illee lafa isaanitti barachuu jalqaban yaadannaa manatti sun immoo garri caalaansaa haadha jedhama. Haadhi Musee akkamittiin akka isheen guddifte aadaa saba isaanii barsiisaa biyyi isaa achi akka hin taane orma ta'ee biyya sana akka jiru gaafa tokko gara biyya isaatti deebi'ee galuudhaaf akka jiru kan hundumaallee hubachiisaa Musee akka isheen guddifte agarra. Mucaan akkasittiin guddate kun gaafa tokko saba isaa birmaduu baasuudhaaf garummaa jalaa baasuudhaafiti Waaqayyoo isa kaasee innis ta'e Waaqayyoo gargaaree dhaabamsa kenne warri ijoollee xixiqqoo qilleensa fudhachiisaa yoo dooramu akka gadi baasaati gabaabsee galateeffannee gara sagantaa keenya xumuruutti dhufu. Gooftaa keenyaa abbaa keenyaa waaqa keenyaa yaa isa hundumaa dandeessu guddiftee baay'inee si galateeffadhaa. Yeroo gaarii akkasii nu laattee sagalee yaa Waaqayyoo dhugaa kanaan nutti dubbattee gooftaa keenyaa kaleessa isa beeknurra kaleessa isa hubannirra kaleessa akkaataa itti nuuf gale akkaataa yaa Waaqayyo yaadnurra akkaataa addaatiin immoo waan nu hubachiifteef keessumatti obboleettonni keenya garee isaanii biyya keessatti garee isaanii waldaa keessatti qoodni isaanii isa olaanaa akka inni ta'e. Kanaafuu wanti guddaan akka isaanirraa barbaadan akka isaanirraa eegamu isaanitti dubbattee waan isaan hubachiifte. Nun immoo isaan bukkee dhaabbannee isaanii gargaarree isaanii tumsinee fiixaan ba'umsa tajaajila isaanii kana keessatti qooda akka qabaannuuf waan nuti dubbatteef Waaqarratti dabalatuu ulfeeniif galanisiifatamu. Egaa akkuma yaa Waaqayyo sagalee dhaga'an kan lakkaa ani qooda guddaa waamicha guddaa itti gaafatamummaa guddaa akkasii narra jiraa jedhanii isa duriirra caalaa hinaaffaa guddaadhaan ka'anii yaa Waaqayyo hojii mana keetii hojjechuu akka isaan danda'an ijaaruu biyyaa keessatti qooda olaanaa qabaachuu akka isaan danda'an ijaaruu waldaa kiristaanaa keessattis qooda isa olaanaa qabaachuu akka isaan danda'an maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ati isaan gargaari. Yaa Waaqayyo gargaari. Siyaasa biyya lafaa keessatti illee iddoo ati itti isaan waamte iddoo yaa Waaqayyo ati isaan dhaabde gooftaa keenyaa itti gaafatamummaa ati isaanitti laatte keessatti yaa Waaqayyo gara bal'inaan obsa guddaadhaan akkuma yaa Waaqayyo sagalee kee keessatti dubbatamee akkuma immoo aadaa keessatti illee haadha isaan waan ta'an garaa haadhaatii garaa laafuudhaan akkaataatti waan hundumaa kana obsuudhaan danda'uudhaan keessummeeffamuudhaaf gara isaanii gara waajjira isaanii warra dhaqan illee yaa Waaqayyo garaa bal'atanii gooftaa keenya obsaan isaan keessummeessuu akka isaan danda'an maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gargaara. As gara waldaa kiristaanaattis gaafa dhufan yaa Waaqayyo gara bal'inaan obsa guddaadhaan yaa Waaqayyo waldaa kana keessatti sirriitti haadha ta'uu isaanii mul'isanii gadhee haadhaa tokko ba'anii tajaajila haati tokko laattu yaa Waaqayyo laatanii
darbuu akka isaan danda'an maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isaan gargaara. Haadha isaan warra kunuunsanii guddisan, warra laatanii beelaaf dheebuu baasan, akkuma amma gooftaa keenya ati sagalee keetiin qabdee nutti dubbachaa turte, warrallee lola keessatti, wal baddee keessatti yaa Waaqayyo warra nagaa buusan, warra araara buusan, warra namaaf namaa walitti araarsan, warra garaa namaa gara yaa Waaqayyo gooftaa keenya gargar deebi'ee garaa namaa warra tokko taasisan, gara bal'inaa gooftaan immoo lafa hojjetan akka isaan ta'anii ati isaan gargaara. Gara waggaa kiristaanaa gaafa dhufan yaa Waaqayyo gara hawaasa gaafa dhaqan akkuma ijoollee isaanii akkuma dhala isaanii hundumaa kana ija tokkoon ilaalanii hundumaa kana obboleettii tokkotu jirti waggaa keenya keessa waldaa buqqaa jaallatuu kan jiru yeroo nan ture isheen kamala ishee ittiin beekamtu boongaan nama hundumaa wajjiniin boosu gaaf tokko waan ishee goote sitti beekan akka kana ture gabaanatti gabaan adeemtee gadaawatu ishee jirtu baadiyyaadhaa nama harreetti minaan feetee haa ta'u maaliif ta'ee akka dhufee beekamu harree uffatee tunda deemaa dhufee nuti asaa jira. Ishee karaa nuti deemtu dhaqee argee itti bahee himboo aaye maalee waayitee guddisee dhala gootii maalinaa dhala koo guddisa kaayee boo agartaanee bira taa'ee boo jalqabe. Booduu waan miidhagsifataniitti warri suuqii mana fuulduratti harree deemu haasa'anii karaa kana taa'e. Namicha harree kophaa hin kaasu asii baricha dheedhii nama kadhadhee jira harree sana immoo karaa irraa gotochiisee tananii jajjabeessee wajjinii oolee tananii galeetti maal fayyaan qabu eessa oolte taane ano namicha tokkotu bu'aa bira taa'ee bu'aa oolee. Gara laafni akkasii, gara bal'inni akkasii, garaa gaddu akkasii, garaa oomu akkasii Waaqayyo waan jiraataa waaqarraa nu taa'ee garaa sagadee wajjiniin garaa sababa wajjiniin garaa jabaatti yaadannaa Waaqayyo waan jiraataa nu waan gargaaru garaa akkasii waan nu fakkee haadha waan taa'aniif nama hundumaatu garaa akkasii qaban haadha waan taa'aniif nama hundumaatu laphee akkasii qaban laphee qabaa akkasii garaa laafu akkasii Waaqayyo nuuf haa kennu. Gara jabinatti Waaqayyo nuuf fayyise. Edaa isinitti himaa haadha dheesse. Hundumaa haadha kan keessanii faan, kan mormaa faan, biyyaa faan, waldaa faan. Garaa akkasii kana Waaqayyo isiniif haa kennu. Maqaadhaaf haadha ta'uu